Hayyooyya oolma bultiin isan badhaadha ordoftootaaf daawwattoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo ashama hasayyooyyifata angalma Oromoot qophii addaa tokkoon isanii dhumnu qophiin addaa heen kunilleen tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo torbaan kan lixa Oromiyaa keessa fudhateen kaampilee waraan nyaaphaa hedduun cabuu isaanii aanonni lixa Oromiyaa godina Wallaggaa lamammoo guutumaatti woboon dhuunfatamuu isaniif gabaafnee turre. Qophii innammaan tanaatillee waraabbi suur-sagalee loltoota poolisootaaf milishooppii akkasumallee kantiibota magaalaa Aroo dabalatee haabinootaaf bulchitoota aanatiif guutuu gandoota aanaa Rolimoo woboon kaboojamaniif ka'uufii waamichi waraan bilisummaa Oromoo godheef simatanii harkoofiin kennatan keessatti ammatu viidiyoo guutuu qabannee isanii dhiyaannee jira. Itti dhiyaadha jecha guutuu gabaas kanaa jaalnaa tolammii isanii dhiyeessa. Ana Aroo Limuu fi Limuutti injifannoon torban kana keessa argame haala ajaa'ibaan teekfamaa jira. Waraqaan meeshaa kitaaba jiru. Wareegamni jaallan keenya miidhamuun jaallan keenya akka isaan of beekani akka uummanni Oromoo garba ta'uu dhiisee ofii isaan of danda'ee mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatee ittiin jiraatu. Ammatti garuu guyyaa gaafa harka keenya gara waraana kanaatti kennannee kaase bakka itti qabamerraa kaase kabajaan naa godhame akkaataan itti simatame akka jaalalli natti mul'ate. Bulchiisa gandaa Aroo Duwwaa tokkooti. Ani dhuguma abaa'oo kan jedhamu kanas ijaan argeen beeku. Abaa'oo maquma isaan nagaa malee abaa'oo kan jedhamu kana ijaan argeen beeku miilan argeechaa. Ummatichis nagaa waaraa argachuu irra darbee yaaddoo mootummaan gabroonfataa isarraan ga'aa ture obbaafachuu dubbata. Kaleessa sirna kana waliin dhaabbatanii namoonni hawaasaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa miidhaa geessisaa turan hedduun isaanii nagaa isaaniitiin barnoota fudhataniiru. Kaayyoonni qabus kaayyoo uummanni Oromoo qabu natti kaayyoo bira tokko illee hin qabne. Diinni keenya yookaan warri Oromoo irratti gabbobba'e gaafa dubbatan akka waan loon gurri keenya babal'aa ta'e dheeraa ta'e keessi keenya dheeraa gubbaan keenya dheeraa nama nyaatanii hin jiran akkasumas dhungoo nama nyaannaayyuu namadhaa jechuudha. Wanni nu baase gabrummaa jibbu aduutti akkaamitti uummata kanarra gaa jiru ilaalchuu qabu. Deemee ilaaluu dhabdee darbee qabdu. Kaayyoon keenya Oromiyaa kolonii jalaa baasuudha. Kanneen badii jajjaba geessaa turan jedhamanii sadarkaa hundatti komeen irra jiru akkasumas beekaanis ta'ee otoo hin beekin kanneen sirnicha nurratti utubaa turan hedduun isaanii erga piipiin lolaan injifatamee booda harka kennachuun kuuwwan ammoo lola irratti booji'amuun barnoota ga'aa fudhatanii gaachana saba Oromoo fi saboota cunqurfamoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo cina hiriiruufis fedhii guutuu akka qaban ibsuun gara maatii isaaniitti deebi'uun jireenya dhuunfaa isaanii eegalaniiru. Ayyee mee namni qabaa waraanni bilisummaa Oromoo sinii godhe achittis ta'e yeroo lolarratti jirtes ta'e erga baatanis ta'e simbeelessaa jira. Simbeelessaa jira. Mee namni akka kaleessa dheengadhe isaanitti mammitii akkinii dhumnetti nagarree addadhaa jedhee namni yoo jiraate as keessaa nan fudhata. As kunoo. Jalqabarratti harmee bal'aadha. Harmee abbaa. Maqaan koo Biraan Iddoo isaan jedhama. Ayyee gaheen hojii keessanii? Gaheen hojii koo kantiibaa magaalaa Harooti. Kantiibaa magaalaa Haroo? Ayyee mee qaba waraanni bilisummaa Oromoo isinii godhe erga dhuftanii akkam mee waan nu dubbattan qabdu? Ani qaba waraana bilisummaa Oromoo nu godhe. Ayyee. Akkanitti gurraan dhagaa turee fi qabatamaatti ergan dhaladhees ijaan argeen beeku waan ta'eef jokootiin argee walaaseen beeku waan ta'eef har'a akkanitti arge baay'ee karaa ajaa'iba ta'een dubartummaa koof kabajanaa kenne haadhummaa koof kabajanaa kenne guyyaa sa'aatii dhaqnee harkatti kennannee kaasne amma nu ajjeesu nama qalaa nama ajjeesaa waan jedhamu sammuu koo keessa waan tureef yeroo inni dhufee harka kennu warri nu qalan ganaa dhufuu warri kun warra nu simatan warri nu qalan immoo ganaa kanatti aananii dhufuu jedheen baay'ee teenshinaa baay'ee dhiphachaa keessi koo baay'ee roqamaa ture jechuudha. Gaafan gaditti bahu ijoolleen dhufanii bakka itti bilbiladhe ijoolleen dhufanii na fuudhanii akkam jirtu maammaa nagaa keessanii jedhaniiti kan isaan na dubbisan jechuudha. Sa'aatii sanarraa kaasee miirri tasgabbiinatti dhaga'ame hamma kana erga na dubbisanii erga wal dubbannee waan an dubbadhu hubachuu danda'u waan isaan dubbatan hubachuu hin danda'a ta'eeti waan kanatti dhufu immoo meenan ilaala jedhee ilaale
ergasii booddee erga sagrootti gadi dhufne immoo osoo isaan hin nyaatin dubartoonni kun osoo isaan hin nyaatin haadholiin kun osoo isaan hin nyaatin warri dhiiraan nyaatanii isin dhaabadhaa isaanaa nyaatanii jedhaniitu namni sun as keessa hin jiru ni argee natti tola. Dhaabatanii ofii isaanii bishaan buusanii nu nyaachisanii mana fincaanii illee qo'aa dubartoonni warri gurguddoon kun hin danda'an jedhanii mana fincaanii ofii dhaabatanii nu geessanii jechuudha. Hanga guyyaan irraa dararaan tokko osoo nurra hin gahin ija nama booji'ameetiin osoo nama hin laalin hanga har'aa akka haadhaatti kunuunsanii nu nyaachisaa maaltu isinitti irratti waan qabnu waliin qabna waan dhabne immoo waliin dhabna yoo nuti nyaanne nyaatu yoo nuti dhabne immoo hin dhabdu nu wajjin jechaadhaani baay'ee miira tasgabbii qabuu fi karaa boonsaa ta'een kan qabatanii jiran waan duraan waraanni adda bilisummaa Oromoo akkasittiin nama ajjeesa nama qala jedhame sana an dhufee wanti arge baay'ee adda waanti ta'eef itti gooneera. Oromoo ta'uu koottis gooneera. Ijoolleen kunis immoo ijoollee Oromoo ta'uu isaaniitti baay'ee gooneera kan sanaan jedhani itti gaafatama waajjira nageenya aanaa Haroo Limuuti. Akka inni dura dhagaa turee fi akka inni barsiisaa turettis waraanni bilisummaa Oromoo jedhu kun waraana nama qaluudhaaf ijaaran, waraana nama dararsuuf ijaaran, waraana saba dararsuuf ijaarame jennee dhagaas dantaa namaa kan eegu, faayidaa namaa kan eegu, mirga namaa kan eegu osoo hin taane mirga namaa irratti kan hojjetu, dantaa uummataa irratti kan hojjetu, uummataaf saba kan dhiibu, mirga dhuunfaa garee dhuunfaa irratti kan hundaa'e jedhame barsiisaa turre jechuudha. Barsiisaas turre jechuudha. Ammatti garuu guyyaa gaafa harka keenya gara waraana kanaatti kennannee kaase bakka itti qabamerraa kaase kabajaan naa godhame akkaataan itti simatame akka jaalalli natti mul'ate sagaleen natti dubbatame jaalalli obbolummaa jaalalli oromummaa akkaataan itti natti mul'atame naaf adda jechuudha. Barnoota duraan qabu sanarraa adda jechuudha. Kanaaf bakkuma sanarraa kaasee miirri sodaana keessaa jiraatuyyuu malee waa ta'e natti dhaga'amaa ture jechuudha. Oromoodhaa lakkaa kan jedhu sana dhaga'an ture jechuudha. Kanaaf guyyaa sanarraa kaasnee bakkuma sanatti nyaanni koshooroon beelofteetta dubbachuu hin dandeessu jedhame naaf kenname jechuudha. Sanarra darbee an qondaala yookaan immoo geggeessaa olaanaa sadarkaa naati jechuudha. Sana keessatti illee addummaa akka kanaatti kabajni naa godhame adda jechuudha. Kabajni naa godhame. Kanaaf iddoo sanarraa dhufee hanga gara mooraa mana barumsa sadarkaa lammaffaa sugee kanatti gaafan dhufus haalli akkamitti sii mijate na gorsuudhaan jechuudha. Jaalshoo Oddeenfaa na gorsanii kophaatti illee miira tasgabbii akka horadhu, miira nagaa akka horadhu, miira jaalalaa akka horadhuuf kophaatti illee na gorsanii waan bal'anaaf gorsa naa laatan jechuudha. Sanarra darbee illee gochi naaf godhame amma hoteelatti na geessutti hoteelatti illee na simatanii akkan tasgabbaa'uuf akkan miira nagaa horadhuuf sodaa keessa akkan bahutti affeerraan naa godhame jira jechuudha. Kanaaf ani kan nama balleessu kan nama nyaatu sun kan biraadhaa sun lafa kanarraa yookaan bakka kanarraa godaanee kan uummataaf qabsaa'uuf kan uummataaf ijaarame iddoo kana dhufee kan jedhu sana arge jechuudha. Kanaaf uummanni keenyas nus kan hubanne dhimma oromummaaf dantaa oromummaaf ijaaramnee yoo qabsoomne yoo hojjenne wanti hin taane akka hin jirre hubadheera waan ta'eef anis kanuma waan hin hubadhe sana kaasuuf jechaadha. Galatoomaa ulfaadhaan Gaasaa Abdiisaan jedhama. Lammaffaan Abdurrahmaan Abdiisaati gara guyyaa kana keessa islaama ta'eera waan ta'eef maqaa lamaan qaba. Ani Dhugaasaa Abdiisaan jedhama. Bulchiisa gandaa Haroo magaalaa Duwwaa tokkooti. Bulchiisa gandaa Haroo Duwwaa tokkooti. Ani dhuguma abaa'oo kan jedhamu kanas ijaan argeen beeku. Abaa'oo makuma isaan dhagaa malee abaa'oo kan jedhamu kana ijaan argeen beeku miilan argeechaa. Abaa'oo kan jedhan nama akka Yesuus Kiristoos nama fannisu nama immoo shukkaadhaan morma namaa kutu nama saamu kanatti ijaaramee kan jirudha jennee akkasitti beekna. Warri nutti himus akkasitti dhaga'e nus immoo akkasitti uummata barsiisaa turre jecha. Nama akka Yesuus Kiristoos nama fannisutti harka koon kennuun jedhe dengatti. Ijoolleen koo booyanii gadoodanii namni harka laateera harka kennii maaliif harka laattu wannaan ani isaan nama qalu. Du'uu koo barbaadanii jennaan lakki isaan nama hin ajjeesanii nama kunuunsuu kan jedhu sana laakaa sana jechaadha.
Kanaa booda ani hanga guyyaa irratti si'a sadii boo'eera. Tokko gaafuman jalqaba harka laadhee ijoollee qofaan nun gaddu. Qabsaan tokko na duukaa boo'echa. Qabsaan yeroo dheeraa gaafan ijoollee koo isaan natti naanna'anii naanna'aa afaan isaanii dhungadhu na duukaa boo'e. Lammaffaan sagiroo dhufnee sagirootti affeerraan nu ta'ee waan hundumtuu akka herregame sana yookaan akka dura yaadame sana miti kan biraa jijjiiramee argame jecha. Gaafa itti isin ilaallu kabaja isaan nuu laatan ulfina isaan nuu laatan ofii kaanii nu teessisanii afaafii isaanii nuuf hafanii eddee haala nu mijeessan natti dhagahame jecha. Lammaffaa gaafan boo'u qabsaa'ama kana keessaa milishaa keenya keessaa ijoolleen isaa dhufanii haalli nuuf hin mijanne jedhanii kan boo'an hin boo'e jechaadha qabsaan sun. Ijoollee Oromoo akkasitti rakkistee miti kana adeemtu jedhee boo'ee nyaan hin duukaa boo'e. Kuni laphee namaatti dhaga'ama jechaadha. Kan kaleessa dheengadda dhageenyee barsiisaa turre sana laphee keenyarraa gadaqee baay'ee sammuu keenyatti nutti dhaga'ame jechaadha. Sadeffaanii yowwaa asufuuf kaanu namoonni boo'anii jennan qabsaan tokko hin badanii eessa dhaqu deebanii boorisinii galuutii hin boo'ina wanti tokko irra hin ga'u jedhee boo'ennaan wajjin boo'echaadha. Nuti gaafas kaanu kan gaafa harka laachuuf kaanu waanuma abaa'oo shaneen kun morma keenya nu qalee lafarraa nutti fakkaata. Garuu amma kana san kaleessa dheengadda gochaa ture sana dheengadda dubbachaa ture akka araamuutti natti dhaga'ame jechaadha. Ani ilma Oromoo irratti kana dubbadhee kan jedhu sun akka waan araamuu dalageetti akka nama fira isaa wajjin buleetti arrabni keenya dubbachuun hollate jechaadha. Kanaaf nus akka nam tokkootti Oromummaan nuti dhuguma akka kanaatti hin beennu akka kanaatti dhugumaanii namni addana dhufu kun rashanamee yookaan qalamee dhumaa kan jedhu sanatti jala muramee nutti mul'ata malee akkasitti kabanyii fi jaalalli nu jidduu dhufa kan jedhu sana na jidduun ture jechaadha. Kanaaf ammallee taanaan ani gaafuma qabsaan ani mucaa ijoollee koo afaan keessa dhudhungannan na duukaa boo'e gaafasuma na keessaa badee inni kana dura jibba abaa'oo shanee qabu. Gaafa sana sammuu koo keessaa haqame jechaadha. Amma jaalalli koo garamitti deebi'eera miizanni jaalala kooti kan dura odeessaa turre sanaa fi kan dura gochaa ture sun na keessaa haqamee gara jaalala ilma Oromootti lapheen kun na deebi'eera waan ta'eef anis akka ilma Oromoo tokkootti gaaffii natti dhaga'amee fi gochi kana dura badii akka ta'e na galeera jechuun barbaada. Kaleessa utubdoota sirna nafxanyaa kan turan har'a barnoota isaan haaromse fudhachuun barnoota kennameefittis gammaduun guutummaatti diinummaa sirnichaa hubachuun dhaadannoon fuula hawaasaa duratti mirkaneessaniiru. Namo. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo bakkichaas akka jedhanitti ammaan booda waliin taane diina Oromoo lolla malee nuti waliin lolluu jechuun hubachiisaa jajjabeessaa fi onnachiisaa turaniiru. Haalli qabinsa waraanaa poolisootaa fi milishoota lola waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Haroo fi Galiilaa dhuunfachuuf taasise irratti booji'amanii gaarii ta'uu arguun kanneen miliqanii of dhoksanii turanis deebi'anii waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun barnoota haaromsaa fudhachuun gocha isaanii kaleessaatti gaabbuu ibsaa turaniiru. Hawaasni aanota kanneen lamaanis waraanni bilisummaa Oromoo aanota kanneen dhuunfachuun barnootaaf yoo isaan waamu gammachuu imimmaan hin dabaalameen ilmaan isaanii simachuun yaadota qabanis kaasaa turaniiru. Haalli qabinsa loltoota PP kanaa
akka isaan yaadaa turan irraa adda ta'uu fi bakkoota biraattillee muuxannoo ta'uu qaba jechuun haala bulchiinsa bilisummaa yeroo kan ittiin bulaa jiranittis gammadoo ta'uu dubbataniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaas marii milkii qabuu fi seena qabeessa ta'e hawaasa naannichaa waliin gaggeessuun loltoonni, poolisoonnii fi milishoonni dhiiga Oromoo qabdan kan guutuu Oromiyaa keessa jiraattan meeshaa diinni isinitti hidheen ilmaan keessanittiin dhukaasina, lola isin hin ilaallanne keessa seentanis aarsaa hin barbaachifne hin baasina, kan haroo limmuu fi limmuu kanarraa muuxeffattanii gara waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessanitti nagaan akka of gabaastan jechuun waamicha godhaniiru. Waraqaan meeshaa filaafataa jiru. Kun nurraa hafuu qaba. Eenyummaan keenya fuula keenya irraa beeku. Oromoo ta'uu qaba fuula korraa beeku. Abbaan biyya keenya keessa fandalaara waan ta'eef nuti mirga nagaan baanee galuu argachuu qabna. Ka jedhu falmine jechuudha. Gaafa kana falminu idaanis jira, dhagaanis jira, waan meeqatu jiru. Milishoota ammas hin agartan magaalaa keessa namni nuti bilbilin jiru. Guyyaa hundatti bilbilli. Deebii isaanii maal jedhee si tole? Shanee jinaa ta'uu yeroo hin qabnu jedhu yeroo duraa. Ituu sammuu isaan baatan baanna ta'e daa magaalaan kun reeffa qofa jira magaalaan kun keessa. Garuu sammuu isaan baatan miti. Du'aatiin wareegamni jaallan keenya, miidhamuun jaallan keenya akka isaan of beekani. Akka uummanni Oromoo garba ta'uu dhiisee ofii isaan of danda'ee mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatee ittiin jiraatu. Biyya haarii koo keessatti qabalamaa jirtu keessatti biyya abbaan koo keessatti qabalamaa jiru keessatti nagaa maaliitiin jiraadha. Dhiiroo Oromooni addunyaan guutuu iddoo shan itti qoodeedhaadha. Iddoo shan. Eega daawwattoota kabajamoo qophii addaa heennarraa keessatti alaanonni haroo limmuutiif limmuun kee jiran isan daawwachiisaa ture ammasumirraa goolamne jira. Qophii wal fakkaatan ag walitti deebinuutti turtii dansa qabaadha saniin jenna.